السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. واتو اسم مدتا ولا إيران اسم كنا كايدانسا. ميوان اسم مدتا كيسا وان باي اسم بينكو تكنا إيمان. أوه مدنو ada guyan. Mudannu baay'ee isaa qabna. Mudannooni gaafa argamtu sana hin ammaatti. Ergamtee dabarfitee nama kolfisiif. Erga argamtee dabarfatte. Gaafa argamtu sana baay'ee nama aarsiti, baay'ee nama gaddisiifti, baay'ee nama miiti, baay'ee hamlee nama cabsiti. Erga argamtee immoo dabarfattee immoo booddee immoo nama kolfisiif. Nama ajaa'ibti. Guyyaa tokko anii fi Jamaal Aliyyi sagantaa lammii jedhu hojjenne inni asii kaanee Suudaanii dhayne. Ana Jamaali Suudaanii dhayne maallaqa Afrikaa qabna. Jamaali doolaara danuu Afrikaa qaba ture. Kitaaba waan adda addaatiin bitate. Jamaal bitatee sakaanii masriidhaa kitaaba kanaa fidaa jedhee maallaqa wayii kaffalee waan akkanaas yeroo sun yeroo kofiitii yaadigee yeroo Tigireen kufuudhaa kaasu keessa jechuudha. Amma ijoolleen Suudaanii jiranu birrii wayii birrii akkanaa wucii keessa hin jedhanii ijoolleen fidanii birrii wayii nuu kennan. Ani kee qiimaa horii hin beeku. Birrii waan inni bitu malee hamma inni ga'u hin beeku. Sadarkaa birrii kana naan galu. Uumamaa miti waa. Birriin kun hammam gahaa kana bitaa akkanatti jaallatamaa akkanatti jibbamaa hin beeku. Uumama kunis hin dhageenyaan dhuman qofa. Bakka wanti hin beekne nama hin beektu jedhani. Inna kanaa yeroo birrii jalatti ganeete sana yeroo naqee eerpoortii keessa ga'u hoo kana fudhadhuu deemu. Hoo kana fudhadhuu deemu. Ijoollee Suudaanii ijoollee miskiina wayii jirti. Hoo ati kana fudhadhuu deemu. Erga nu argalee ijoollee achi keessaa hojjetu ijoolleen keenya argadee egaa hoo kana fudhadhuu deemee gizeen naqee eerpoortii tol galu shilingiin harkaan jiru. Maaliif akkana gootee jedha. Isa kanatti immoo maraatu hin taane awuroppilaaniin okaaraa biyyatti naan gala biyya immoo ijoolleen dhaabbattee makiinaadhaan eegdee yoo taaksii jirti na fuuti maaliifanii jedheetan ijoollee birrii achitti facaasee bite. Jamaali shilingiin harkatti name Jamaal Aliyyi inninis waa harkaa bite. Amma yeroodhuma eerpoortii geenyu eerpoortii Suudaanii keessatti maal ta'ee awuroppilaaniin sa'aatii 4 dudduubbeettaf sa'a 4 fayyaan teessise achi keessa. Arjinati Suudaanii tirchi Suudaanii qilleensi Suudaanii hin guba. Maraacha. Raayyaan kee ammumaa dheebuun jalqabe. Amma bishaan maaliin bitatama? Birriin Suudaanii irra kan jiru. Birriin Itoophiyaa waa tokko akkan qabu jechuudha. Inni kana Jamaal maal dhuyina? Ani uumamuu ati ani hin dheebodhu bishaan argee hin dhuga malee hin dheebodhu naan jedhu. Anoo maaliin dhugaa hin jireensi hin jirin jedhu. Egaa birrii manni sitti kennee nuyi sitti kennee wayinii nyaadhaa waa dhugaa waa ittiin asiifachii jedhaan nuun jedhanii kunoo utuu lafa dubiyyaa deebite akka of goote sitti beekaa naan jedhu. Rabbii dhaqee tantara beekara taa'e. Amma faranjittiin tokko bishaallee tirii tokko wayii qabattee bira teessa. Yaa Rabbi bishaan kan naa dhiisisii bira naa deemtisii. Dheebuun nu beeka maraan ni bara. Yaa Rabbi an bishaan qaalittiin ilaala. Maal taate bishaan kana laaltallee naan hin jettu qaalittiin ijuma nagaroo ittiin hin ilaale wallaahi ija bareedduu ittiin. Ija bareedduu innaas hin hidhuudhaa. Yeddaa isii kan fudhattu ila asiinatti qabbanaa wayyoo dhugaa itti qophoonoon jedha. Wayyoo dhugaa itti qophoonoon jedha. Ammoo isin buutee qaf gootee baay'ee sin dhuunfee bishaan harkaan qabattee as keessa. Gaafa Rabbinaa ta'u bishaanii as keessee maqaan isii awuroppilaanii bakka intiniirraa maqaa isii waamani. Maqaa isii miidiyaa yeroo inni waamu bishaan gattee shaanqaa isii fudhattee baatee calaa. Laa ilaaha illallah. Bishaan fuudhee. Bikkoodhee nu geegaa. Bishaan namaan dhugaa irra lafatti gatamaadha. Siin deemtee si bareeraa amma siin taa'ibee siin amma siin tufte bareeraa deemtee bishaan kaasee ergebatteetti bishaan achi birraa buttee deemtee bishaan gatame hin beekta. Waliin galu bishaanis immoo eerpoortiitti waliin galu kanaaf gattee deemte. Amma afachaa akka gudiin keenya ammallee ganaa dha'u. Inna kana awuroppilaaniin kan keenya sa'a 4 booddee dhufe awuroppilaaniin Suudaanii. Inni dudduubbeetti hafuun isaa waa biraa nutti uume. Yeroo nuti tiraanziitii murannee dhufnee Keeniyaadhaan galle awuroppilaanii karaa Keeniyaatiin galle yeroo nuyi Keeniyaa geenyu kan keenya immoo nu jalaa deeme. Amma haasaan. Amma haasaan. Haasaan amma gaa. Laa ilaaha illaa anta subhaanak. Sheelii Jimmaa galatoomu. Wallaahi waan sheelii Jimmaa nuu godhe. Amma gaa
dhumne suuda keeniyaatti buune dhayneen naanuu paaspoortii jula qabannu awurooppilaaniin keessan deemeera tikkeettiin keessan deemeera sa'atii 18 teessuun hin jedhu sa'atii 18 boo'ichi nu qabe maan nyaanneeti nyaan jedhu bishaan sila dheebotaa walli ammoo maallu hina bakka nagaashii maali jamaladiyyi dhufee girgiddaa tokko bakka ciisan hojjetti dhufee ol bahee akka ani narrafaa ansilaa rafuun beekaa akka rabbi si godhe ta'ii jedhe silkiin ittiin dawwallu hin jiru tiraanziitii dhufne gadi ba'uu hin dandeenyu takaallaa jiru akkuma goonuu hin qabnu maluma goonuu hin qabnu bakka teenye malee taa'ee nama isa qorsii nyaatu ilaali wayyoo isaan kun immoo nyaataa jedhanii ammoo jalqabanii nu jenna wanti tusseen harkifti dhufkan jiru wanti tusseen harkifti inni kana ta'a mana biraa dhabnee irra nu innanuu ta'aadha illee jamaa gidduudhumaanii kaayi waayifaayi mokkoruu jedhe waayifaayiin duraan nu dide gidduudhaan kan jamaal kana seene kan jamaal seenaan dafee jamaal sheelii jimmatti dabbate sheelii dhumne eerpoortii keessatti dhumne qoonqoodhaan dhumne awurooppilaanni nu jalaa badee nu jalaa bahee waan ittiin galuu hin qabnu yoo labbiin sii mirgeesse kottuu eerpoortii kottuu sinuu qaqqabeennaan sheeliin nyaata jedhee laaftiif qaba laaftiif badaa laafteef afaan kiswaayilii beekaa jarri eerpoortii sunis immoo akka waan sheeliidhaan walitti dhiyeenya wayii qabanuuti lamuu takkaa nama hamma kana nutti dhufuu gammannes takkaa hamma kana nutti dhufuu irraa raahataanis argineen beeku anaaf jamaala liyyee sheeliin karaa amma jennaan amma jechuudha biyya jiru sanarraa taaksii qabate nyaata sanduuqee nu qabate waan nu nyaannu nu qabate farankaa nu qabate waan nu buna nu qabate waa ho'aa nu qabate qabbana nu qabate sakan duba sana keessa samaa'iidha akka waan bu'eetti afaan kiswaayilii haasaa bakka silaa namni bararu akkamitti akka isin galchitan hin beekan haasaa dhufe simbiraan bayra kanaafuu beeleftan nuun jedhe laa ilaaha illallah waan akka kana nama gammachiises an takka argee hin beeku gara fuulduraattis yoo qabbiraallee mudatee dan akkana gammade malee waan ana gammade ani hin beeku muujannoo achi booda gaa achumaanii rabbiin maal godhee nama farankaa qabu gurbaasaa laaddii ijoollee dirriidhaa tokko farankaas baatee maal hojjate nu wajjin yaabbachuu bakka amma farankaa qabna jechuudha nama keenya arganne nama farankaa qabdu qabna nus kiisii keenya qabna bakka itti deebinee awurooppilaanii keenya eegganne akkanatti gallee kanarraas rabbi sina uffachu yeroo haasa'an gabaabaadha taatittiin immoo guyyaa gaafa sanaa sa'a 18 sa'aatii 4:24 walitti mee bakka koo taa'aa yaada salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh